Naannoo Oromiyaatti hojiin tajaajila lammummaa gannaa bara kanaa magaalaa baatuutti eegale. Naannoo Oromiyaatti hojiin kenna tajaajila lammummaa gannaa bara kanaa mata duree harmee fi haara galfii dhalootaa fi kunuunsa jedhuun magaalaa baatuutti eegaleera. Hooggantuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa Aadde Maabiraat Baacaa sagantaa jalqabsiisaa hojichaa irratti argamuun haasaa taasisaniin naannichatti ganna bara kanaa irratti hawaasa miiliyoona 12 ol hirmaachisuun hojii qarshii miiliyoona 60 olitti tilmaamamu kan hojjetamu ta'uu himan. Hojiin kenna tajaajila lammummaa agarsiistuu tokkummaa obbolummaa fi aantummaati. Daangaa tokko malee waliif birmachuu qaba waan ta'eef. Hojiin kenna tajaajila lammummaa akka Oromootti aadaadha. Nuti uummanni Oromoo aadaaf safuu fi duudhaa biyya keenyaa qofa osoo hin taane addunyaa fakkeenya ta'uu danda'u hedduu qaba. Kana keessaa immoo aadaan wal gargaarsaa, aadaan wal bira dhaabbachuu, aadaan walii tumsuu fi yeroo rakkoo walii qaqqabuu kan addunyaadhaafis fakkeenya ta'uu danda'udha. Bara kanas hojii kenna tajaajila lammummaa dhaadannoo harmee faara galfii dhalootaaf kunuunsa jedhuun sosochii guddaa uumuudhaaf karoora guyyaa 90 qopheeffachuudhaan gara hojiitti galuudhaaf sagantaa baniinsaa har'a qophaa'e kanaan guutuu Oromiyaatitti iddoo hundatti sosochii guddaadhaan ijaarsaa fi suphaa mana harka qalleeyyii fi iddoo tapha ijoolleetiin kan gaggeeffamu ta'a. Hojii kenna tajaajila lammummaa bara kanaatiin hawaasa keenya miliyoona 12.8 ta'u hirmaachisuudhaan hawaasa keenya miliyoona 16.5 ta'u immoo fayyadamoo taasisuudhaaf karoorfamee jira. Kunis gama qarshiitiin gaafa tilmaamamu qarshii miliyoona 60.2 ta'u hojii kenna tajaajila lammummaa bara kanaatiin hojjechuuf karoorfamee jira. Bara kana akka innisheetii fi haaraatti qabamee hojjetamaa kan jiru iddoon tapha ijoollee 1,370 kan hojjetamu ta'us Aadde Maabiraat eeraniiru. Hojiin naannoo 72 ta'u akka naannoo Oromiyaatti qabamee kan hojjetamu yoo ta'u, kana keessaa immoo caasaalee adda addaa gurmaa'insaa fi jaarmiyaalee dubartootaaf dargaggootaa qindeessuudhaan ijaarsa mana harka qalleeyyiitiin bara kana mana 1,156,785 ta'u ijaaruu fi suphuudhaan ganna kana keessa hojjetamee haadholii kan keenyaa fi maanguddoota keenya gannaa fi bona rakkoo adda addaatiif saaxilamoo ta'aniif dabarfamee kan kennamu ta'a. Gama biraatiin akkuma sila kaase daa'imman keenya ammas kunuunsa isaan barbaachisa, deeggarsa adda addaa barbaachisa. Keessattuu daa'imman saaxilamoo ta'an guutuu Oromiyaa irra iddoo garaagaraa jiraniif meeshaa barnootaa bituudhaan arjoomuudhaaf akkuma bara darbee bara kanas sadarkaa isaa ol kaasuudhaan baay'ina isaa dabaluudhaan barattoota daa'imman keenya hunda bira karaa qaqqabuu nu dandeessisuun karoorsuudhaaf itti yaadamee kanaanis daa'imman miliyoona 4.7 ta'aniif meeshaa barnootaa binnee arjoomuudhaaf karoorsinee jirra. Dabalataanis sagantaa ECD yookaan guddina daa'imman umrii ganamaatiin hojiiwwan gurguddoon inisheetiivii kabajamoo pirezidaantii keenyatiin gadi bu'ee hojjetamaa ture kenna tajaajila lammummaatiin akka milkaa'u gochuudhaaf iddoo tursiisa daa'imman hojjetaa mootummaa naannoo 188 ta'u kenna tajaajila lammummaa gannaa qofaan hojjechuuf qabamee jira. Iddoo tursiisa daa'immanii hawaasaatis dabalataan daa'imman kan keenya naannoo manneen jireenya isaanii keessatti akkamitti iddoo tursiisaa argatan kan jedhu sana hundaa ol immoo haadholiin keenya har'a hojii xixiqqaa yookaan immoo hojii guyyaatti irratti bobba'anii jiran gullitii adda addaa irratti hojjetaa jiran sadarkaa garaagaraatitti rakkoo keessa jiran immoo iddoo daa'imman isaaniitti tursatan iddoo daa'imman itti turan iddoo tursiisa daa'immanii naannoo hawaasni keessa jiraatutti iddoo tursiisa daa'imman hawaasaa 700 ijaaruudhaan hawaasa keenyaaf arjoomuudhaaf karoorfamee jira. Gama biraatiin har'as akkuma argaa turre magaalaa baatutti kan jalqabsiisne iddoo tapha ijoollee kan itti hojjannudha ganna kana keessa jechuudha. Kunis keessattuu daa'imman keenya ganna kana keessa barnoota isaaniirraa gaafa gara qe'eetti deebi'an iddoon mallee akka hin oolle taphachaa akka walirraa barachuu danda'an naannoo manneen jireenya isaaniitti haala mijataa uumuudhaan daa'immaniif iddoo taphaa 1,370 akka naannoo Oromiyaatitti hojjechuuf karoorfamee jira. Guyyaa har'aatis baniinsi hojii kenna tajaajila lammummaa kun guutuu Oromiyaatitti godinoota hunda keessatti magaalota hunda keessatti aanaa fi ganda hunda keessatti bifa hoo'insa qabuun kan gaggeeffamu yoo ta'u kunis hojiin babal'aan akka kenna tajaajila lammummaatiin hojjetamuudhaaf qabame akkuma beekamutti ta'ee garuu immoo hojiiwwan murteessoo ta'an ijaarsa mana harka qalleeyyii fi
suphaa mana harka qalleeyyii akkaatuma har'a magaalaa baatutti jalqabne kanaan mana harka qalleeyyii tokko ijaaruu haaraa ijaaruu fi tokko suphuudhaan kan jalqabsiifamu ta'a. Hoogganaa itti aanaan biiroo maallaqaa Oromiyaa fi itti gaafatamaan kenna tajaajila lammummaa Dr. Muhammad Nasir Abbaa Jamal akka naannoo Oromiyaatti bara kana gosoota hojii kenna tajaajila lammummaa 58 irraa gara 72 ol guddachuun hojii tilmaama qarshii biiliyoona 360 oliitu hojjetamaa ibsanii abbummaa biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaan guyyaarraa magaalaa baatuutti eegaleera jedhan. Egaa bara kana keessatti hojiiwwan tajaajila lammummaadhaan raawwatamu naannoo 72 hojjechuudhaaf kan karoorfamee jiru. 58 ture bara darbe keessatti amma gara 72tti ol guddatee jira. Kun ashaaraa magariisaatii dabalatee wanti barana haaraatti dabalaa jirru keessaa tokko kan akka laaboraatoorii hawaasaa akkasumas immoo tajaajila yaalii bilisaallee waan adda addaatti daddabalamee jira. Gosa dhukkuba adda addaa akkasumas immoo kan akka hojiiwwan tursiisa daa'immanii irratti hojjetaman bal'aatu jiru. Hojiiwwan guddatanii kan akka deeggarsa harka qalleeyyii duraan eelee gemmoo qusatu ibidda qusatu kan akkasii hojiiwwan daddabalamanii 72 bira gahanii jiru. Egaa hojiiwwan kun naannoo biiliyoona qarshii biiliyoona 360tti tilmaamamu hojjechuuf karoorfamee jira. Biiliyoona 360 tajaajila lammummaa keessattuu warra dhimma hoogganummaa yookaan immoo abbummaa dhimma dubartiif daa'immaniitiin hojiiwwan hojjetaman as baatuu irratti eegallee jirra. Egaa abdii guddaa kanan qabu uummanni keenya akkuma duraan bal'inaan irratti hirmaataa jiru ammas irratti hirmaata jennee abdanna. Fayyadamtoonni hojichaas fayyadamoo ta'uu dubbataniiru. Kan dura humna kiyyaa oolan dadhaba roobina anatti roobaa tureyyuu odunatti rooba ijoollee afurii humnaan bulfataa tureyyuu amma immoo gammachuu guddaan itti dhagamee jira. Gammachuu guddaan itti dhagamee jira. Akkanuma natti roobaa ture. Akkanuma natti roobaa ture. Amma immoo gara dukkaana gara ifaa baatan jira. Waa keessa hojii gara ifaa tan baa jira. Beelaa ture roobni narra roobaa ture. Ijoolleenis beelaa ture. Bakka rakkoo irra ture iyyuu. Amma gammadeera gammadaa. Amma roobarraa bahee qorqoorroon naa dhaamee barreenis naa tolee isin haa tolu. Ulfaadhaa galatooma. Olmaa daa'immanii osoo nu ta'e hawwii qabnaa turreeyyuu garuu akkuma nu hawwine dammoo yaada keenya waan dammoo guutaa waan ta'eef argamnee irraa asirratti gammachuudhaan gammanneeti amma akkanatti nutti olmaa daa'immanii osoo nu ta'e hawwii qabnaa turreeyyuu garuu akkuma nu hawwine dammoo yaada keenya waan dammoo guutaa waan ta'eef argamnee irraa asirratti gammachuudhaan gammanneeti amma akkanatti. Guddiseedas nu jedhe mootummaa akkana nu godhe rabbi isaa haa kennu isinillee rabbi haa kennu baay'ee nu gammachiisee baay'ee gammanneerra duranallee akkanuma cinaa dhaabatan ammallee nullee isin biraa hin hafnu akka abbootii gadaatitti isin waliin jirra waan ta'amuu qabu waan barbaachisu nullee isin waliin waan humna kennaanillee isin gargaarra mootummaanis akka nu gargaaru. Saganticha irratti biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa deeggarsa garaa garaa taasiseera.